Nagaani faraarri jaalalli gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota buzeetu akkam jirtu? Nagaa keessanii galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaadha. Waan hundumaa keessatti gargaaree nagaa koof nagaa keessan inni ta'e waaqayyoo baruu harka isaa irratti baatee yeroo kana nuuf laatee bara baraan haa eebbifamu jecha har'a immoo viidiyoodhaan dhufeen jira. Sagalee waaqayyoo qabadhee gidduu keessanitti argameen jira. Like, share, commenti gochaa nafaana turaa isiniin jedha. Maatii haaraan har'a gara chaanala koo dhuftan immoo subscribe gochuudhaatiin hordoftoota chaanala kootaa isiniin jedha. Waan raawwattaniif galatooma. Akkasuma immoo jalqabaa kaastanii hamma yeroo kanaatti na jajjabeessaa kan turtan guddaa eebbifamaa ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu eebbaaf ta'an isiniin jedha. Yeroo baay'ee akka kana viidiyoodhaan dhufuun natti hawwii koodha. Garuu haallis mijachuu baatu irra caalatti kan na daangessu sagaleen keen dhaga'amu naan jettu yeroo baay'ee egaa har'a immoo ammanaaf danda'ametti sagalee koo ol kaasee dubbachuun yaala. Kan kanarraa nuuf immoo adeemsa keessa haala mijeeffadhee sagalee guddiftuu fa'aa bitadhee bakka seeraatiin haasa'uu danda'a jechoota koo hin hubattuun isiniin jedha. Ammasitti garuu gurra keessan ergisaa ta'uun dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Gooftaan gosa na eebbisu. Tole eegan hanga kana jedhee sagalee waaqayyoo qabadhee dhufeetti darbuudhaan dura mee yaadaaf qalbii keenya gara hafuuraatti deebisnee fuula waaqayyootti kadhataan dhiyaanna. Yesuus inni bara baraan gooftaadha. Sababni isaa sagalee waaqayyoo kun gaafa caafamus geggeessaa hafuura qulqulluutiin namoonni waaqayyo isaan gargaaree kan caafanii macaafa kanas immoo kan nama barsiisu akka itti jiraataniifis kan nama gargaaru hafuura qulqulluudha waan ta'eef kanaaf yaadaaf qalbii keenya gara hafuura qulqulluutti deebisnee waaqayyo akka nutti dubbatu akka nu barsiisuuf akka nu hubachiisu waaqayyo ni kadhanna. Waaqayyo immoo nutti dubbata. Waaqayyo dubbatee immoo seenaatu jijjiirama, gaaffiitu deebi'a, du'aatu kaafama. Dubbachuu waaqayyootiin lafii fi samiin kun akkuma ta'e har'as dubbachuu waaqayyootiin humna sagalee waaqayyoo kanaatiin wanti jireenya keenyaaf ta'u jira. Waaqarraa kan hin taane immoo jireenya keenya irratti ta'uudhaaf kan yaadame biyya lafaarraa seexanarraa humnuma sagalee kanaatiin hin diigama. Yesuus inni bara baraan gooftaadha. Sagaleen waaqayyoo kun humna hojjetu waan of keessaa qabuu fi nuuf hojjeta, nuunis hojjeta. Yesuus bara baraan gooftaadha. Mee waaqayyoodhaan galateeffanna. Ameen. Namni hunduu dhugaadhaaf hafuuraan fuula waaqayyootti haa dhiyaatu. Waaqayyo hafuura warri isaaf sagadanis dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduuti qabu akkuma macaafni qulqulluun jedhu nutis dhugaaf hafuuraan fuula isaatti dhiyaanna. Maqaan gooftaa bara baraan eebbifamu. Jiraata ilma waaqayyoo si galateeffannaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Gargaarsaaf eegumsa keetiin yeroo kana eebbiftee nuuf laattee warra yaa waaqayyo gooftaa guyyaa kana argatan nu goote. Kanaaf baay'isnee sitti gammannaa, sitti gammaduu keenya immoo si galateeffachuu keenyaan beeksisna. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Aniif dhaloonni kun gargaarsaaf eegumsa keetiin guyyaa kanaaf yeroo kana arganneerra si haa galatu. Kana boodas abdiif eeggannaan keenya sumadha. Abdiin immoo nama hin qaanessu sitti gammachuu qabna. Gooftaa siif haa galatu. Yeroo nuuf laatte kana keessatti immoo kunoo yaa waaqayyo gooftaa dubbii keessa waa'ee baasu, dubbii keessa jiraata kana dhaga'uudhaaf fuula kee jirra. Anis dhaloonni kunis maqaa gooftaa Kiristoosiin gurri keenya banamee dubbii kee akka dhageenyuuf nu gargaari. Isa dhageenyus immoo jiraachuu akka dandeenyuuf hubannaaf ogummaa nuuf laadhu. Hafuurri kee barsiisaadha. Hafuura qulqulluudhaan nu barsiise. Isa dhageenyatti jiraachuu akka dandeenyu maqaa Kiristoosiin nu gargaari. Ayyaanni kee tokko tokko keenyaaf haa baay'atu. Dubbii kanaan immoo jireenyi keenyaaf dhimmi keenya haa hojjetamu. Dubbii kanaan immoo wanti sirraa hin taane yaa waaqayyo gooftaa jireenya keenyatti qabatee kan jiru yaada keef dubbii keetti faallaa kan nu godhu maqaa Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ergamni diinaa maqaa Yesuusiin haa diigamu. Fedhii foonii maqaa Kiristoosiin calgaba haa jedhu. Yaadni kee akeekni kee duwwaan jireenya keenyaaf haa ta'u. Dhugaa dubbii kee nu hubachiisi. Isa dhageenyatti jiraachuu akka dandeenyus nu gargaari. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Sagalee waaqayyoo macaafa faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 3 ka'ee nan dubbisaa. Maqaa Yesuusiin akkas jedha. Waaqayyo nama amanadhu, wanta gaarii ta'es hojjedhu. Biyyuma keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaa keessa eeggadhu. Waaqayyotti gammachuu qabaadhu. Inni immoo kadhata garaa keessiif hin kenna. Karaa kee waaqayyotti kennadhu. Isa amanadhu. Innis siif hin raawwata. Inni qajeelummaa kee akka ifaatti, dhugaa kees akka aduu saafaatti bakkeetti hin baasa. Waaqayyo duratti gab jedhi, obsaanis isa eeggadhu. Nama karaa isaa wal qixxeeffatetti, nama wanta hamaa koratee fiixaan baafatettis hin aariin.
Dheekkamuu irraa of dhoowwi, baanbanuus dhiisi. Inni hamaa hojjechuu duwwaatti waan si geessuuf hin aariin. Warri jalloonni lafa irraa hin balleeffamu. Warri Waaqayyoon eeggatan garuu lafa hin qabatu jedha. Ulfinni Kiristoosiif haa ta'u. Kutaa kanarra dhaabbadhee mata dureedhuma argaa jirtan Waaqayyoon amanachuu kee akka ta'utti eeggadhu kan jedhu irrattan daqiiqaa muraasaaf akka barumsaatti qabxiiwwan muraasa isiniif qooda. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waa nama hubachiisaa, waa nama yaadachiisaa, lafa itti dogoggoranitti nama hubachiisaa, caba namaa wal'aana, gaaffii namaa deebisaa. Humni sagalee Waaqayyo kun nu hojjetee dhimma keenya hojjeta. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Sababni isaa macaafa kana kaleessas dheengaddas dubbifachuu nuufis dubbifamu lallabuu nuttis lallabamuu danda'ama. Garuu har'a immoo humna sagalee isaa isa guyyaa guyyaatti haaraa kanaan jireenya keenya haaressa. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Lafa kanatti waa'ee jireenya warra jallootaaf mijachuun immoo qajeelota akka hin hinaafsifnee fi dubbii jabaa fi dubbii gorsa of keessaa qabu dubbata. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa biyya lafaa keessatti bara jiraannu kana keessatti jallootaaf yommuu itti jireenyi mijatee warra Waaqayyoof jiraataniif immoo jireenyi biyya lafaa kun yommuu itti mijanne argina. Haa ta'u malee jallootaaf mijachuun biyya lafaarraa gatii isaaniiti, miindaa isaaniiti. Isaan garuu lubbuu isaaniitiif abdiin qaban. Qajeelonni warri Waaqayyoon amananne warri jireenya bara baraa eeggannu garuu kan keenya gatiin biyya lafaa kana gubbaarra miti. Kan nu eeggachaa jirru gatii jalloonni har'a argatan kana kan caalu isa gadi dhumaa hin adeemne, isa nagaansaa hin boorofne, isa gammachuunsaa hin boorofne jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo eeggachaa jira. Kanaaf inni nuti eeggachaa jirru isa har'a bukkee keenya argaa jirru waan caaluuf jallootaaf jireenyi mijachuun nu hinaafsisuu hin qabu. Sababni isaa nuyi kan caalu eeggachaa jirra. Ameen. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Warri waan caalu qaban immoo waan xiqqaatti ija isaanii hin guduunfan yookiis qalbii isaanii hin hidhan isa caalu eeggachaa jirra. Kanaaf gammadaa. Har'a namoonni gooftaan qabne qabeenya gaarii qabaatanii haala mijataa keessa jiraataniyyuu kan isaanii miindaan isaanii asidha. Kan keenya miindaan kana miti isa caaludha. Kanaaf kabootan kajeelu otoon baadhuu tuullaa warqee dasitaan sammuu gaafa faarfatu. Kabootan kajeelu otoon baadhuu tuullaa warqee isa caalutu nurka jiranuun. Kanaaf waan waa'ee hin baasnetti jireenya keenya hiineessa caalu akka hin dhabne gooftaan nu gargaaru. Kanaaf egaa lafa kanatti mata duree koo irratti haasa'uudhaa fi amanannaa ofii akkamitti eeggachuu qaba namni? Kan nuyi amananne maali? Amanannaa keenya immoo akkamitti eeggachuu qabna? Egaa nuyi amantoonni kan nu amananne Waaqayyoodha. Waaqayyo maalidha? Amanamaadha. Warra akkamiitiif immoo amanama? Warra isaa amanataniif amanannaa isaaniis immoo akka ta'utti warra eeggataniif. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyoon amanatteerta? Amanannaa kee immoo akka ta'utti eeggachaa jirta? Amanachuu duwwaa otoo hin taane amanannaa kee akka ta'utti eeggachuu sirraa barbaada Waaqayyo. Hojjetaan tokko biyya lafaa kana gubbaarratti waajjira keessa galee hojii isatti kenname hojjechuun dura seera hojii sanaa beekuun isa barbaachisa. Seera waajjira keessa hojjetu beekuun isatti jira. Nus warri Waaqayyoon amananne amanannaan akkamitti akka eegamu yoo beekne amanannaa keenya akka ta'utti qabachuu qabna. Qabachuun dura beekuun hin barbaachisa. Kanaaf nus amanannaa keenya qabachuun dura akkamitti akka qabannu beekuun nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo immoo nu barsiisa. Sagalee kanatti qabamne yoo jiraanne amanannaa keenya akka ta'utti eegganne amanamummaa Waaqayyoo keessaa hirmaachuu dandeenya. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo amanamaadha. Warri isaaf amanamaniif immoo hin amanama. Nuyi akkuma bifaan fakkaattii Waaqayyoo taanee uumamne gochaanis fakkaattii isaa akka taanu barbaada Waaqayyo. Maaliif qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'a jedhee waan nu waameef amanamaa erga ta'e nurraas maal barbaada Waaqayyo? Amanamummaa. Amanamummaa keenya immoo akkatti nuti eeggachuu qabnu ulaagaa qaba. Dubbii sagalee Waaqayyoo irratti hundoofne. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Macaafa faarfannaa boqonnaa 30 lakkoofsa 25 irratti maal jedha seetanii nama waan gaarii agarsiisutti Waaqayyo gaarummaa akka agarsiisu dubbata. Nama waan gaarii agarsiisutti yookiis nama gaarummaa hojjetutti Waaqayyo gaarummaa ofiisaa akka agarsiisu dubbata. Kanaaf Waaqayyo har'ayyuu nama isaaf amanamutti maal agarsiisa ree? Amanamummaa ofiisaa. Kanaaf amanamummaa Waaqayyo argachuudhaaf ati maal gochuu qabda ree? Amanamummaa ofii keetii eeggachuu qabda. Amanamummaa ofii kootis akka ta'utti eeggachuu qaba. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Amanamummaa keenya akkamitti eegganna jedhu qabxii tokkoffaan akkamitti amanamummaa keenya eeggachuu yookiis qabachuu dandeenya? Waan gaarii yaaduun yookiis hojjechuudhaan.
waan gaarii yaaduudhaan. Sababni isaa namni otoo hin yaadiin waan gaarii hojjechuu hin danda'u. Kanaaf waan gaarii hojjechuuf dura waan gaarii yaaduun baay'ee murteessaadha. Sababni isaa Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaas kan bara baraan jiraatu. Kanaaf amanamummaa fi gaarummaan isaa Waaqayyo kan yeroo hundumaati. Nutis amanamummaa keenya akka ta'utti eeggachuudhaaf yaada gaarii qabaachuudha. Gaafa yaadni gaariin keessa keenya bule immoo wanta gaarii harka keenyaan baasnee hojjechuu dandeenya. Kanaaf wanta gaarii harka keenyaan hojjechuu dura yaadni keenya gaarii ta'utu nutti jira. Yesuus bara baraan gooftaadha. Sagalee Waaqayyoo Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 21 irraa nan dubbisa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 21. Wanta hamaayyuu gaariidhaan moo tanaaf isinitti jira. Waaqayyo kana kan nurraa barbaadu. Biyya lafaa nu keessa jiraannu ta'iin nurratti ta'u, ta'iin guyyaa guyyaatti ta'u gaarii miti yoo ta'e iyyuu nuti immoo hamaa sana mo'uudhaaf maal gochuu qabna? Yaada gaarii, hojii gaarii guyyaadha guyyaatti maddisiisuu qabna. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo maadha lafa kanatti lakkoofsa 21 irraa waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin jedha. Maaliin? Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan sin mo'iin. Kanaaf wanta hamaa ta'e gaarummaa gochuudhaan, gaarummaa yaaduudhaan, gaarummaa agarsiisuudhaan gaafa moonu amanannaa keenya akka ta'utti eeggachuu dandeenya. Kuni qabxii tokkoffaadha. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Inni lammaffaan immoo karaa nuti ittiin amanannaa keenya eeggachuu dandeenyu nagaa qabaachuudhaan. Nagaa qabaachuudhaan. Waaqayyo nagaa keenya. Waaqayyo ni nuti amananne nagaa keenya waan ta'eef nutis warri Waaqayyo amananne amanannaa keenya kana cimsinee eeggachuudhaaf Waaqa isa amananne fakkaachuudhaaf nagaa qabaachuu qabna. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kiristoos nagaa keenya namti Phaawulos Efesoon boqonnaa 2:14 irratti Kiristoos nagaa keenya nuti ijoollee Waaqayyoos egaa abbaan keenya nagaa ta'e ijoolleen isaa maaliin beekame warra nagaa qaban warra nagaa buusan ta'uun nutti jira. Yesuus bara baraan gooftaadha. Roomaadhuma boqonnaa 12:18 irraa akkas jedha. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessa wanta danda'amu hundumaa godhaa. Maal wajjin? Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan hundumaa wanta danda'amu godhaa. Nama hundumaa wajjin warra haman, warra hin amanne wajjin, warra gooftaa qabu, warra gooftaa hin qabne wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa isiniif danda'ame. Isin warri gooftaa amanattan, isin warri gooftaa nagaa qabdan nagaa qabaachuudhaaf isinis maal godhaa? Tattaaffii godhaa. Kiristoos ani nagaa koo isiniif nan kenna. Nagaan ani isiniif kennu immoo nagaa koo isin biratti nan hambisa. Nagaan isiniif kennu immoo akka biyya lafaa kennutti miti jedhe miti. Kanaaf nutis nagaa dhabuun keenya akka biyya lafaa ta'uu hin qabu. Kiristoos nagaa biyya lafaarraa hadda ta'e waan nuu kenneef nutis warra biyya lafaa keessatti iyyuu nagaa keenya hadda gochuudhaaf nama hundumaa faana nagaatti jiraachuu qabna. Karaa nuuf danda'ame nama hundumaa faana nagaatti jiraachuudhaaf yaalii gochuu. Akkuma qabxii jalqabaa irratti waan gaarii yaaduu, waan gaarii hojjechuu, waan gaariidhaan isa hamaa mo'uu jenne akkasuma yoo nagaa qabaanne wanta hamaallee mo'uu dandeenya. Karaa kana amanannaa keenya kunuunsa goona. Amanannaa keenyaaf eeggannaa goona. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kanaan gooftaa fakkaachuu dandeenya. Inni nagaa keenya nutis warra nagaa qaban, warra nagaa buusan ta'uun nutti jira. Ameen. Galanni guddaan gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Qabxiin sadaffaan immoo karaa nuti ittiin amanannaa keenya akka ta'utti eeggannu amanamummaa ofii keenyaa eeggachuudhaan. Amanamummaa ofii keenya eenyuuf? Waaqayyoof. Eenyuuf? Namaaf. Waaqayyo amanamaadha jennee lallabuun dura nutis amanamummaa nurraa barbaada Waaqayyo. Mana jiraannu keessatti, naannoo jiraannu keessatti, hojii keenyaan, qabeenya keenyaan, namummaa keenyaan Waaqayyoof amanamummaa keenya eeggachuu nutti jira. Nuti mana qulqullummaa Waaqayyoo waan taaneef qaamni keenya yookiis namummaan keenyaan mana qulqullummaa Waaqayyoo waan ta'eef namummaa keenya Waaqayyoof maal gochuu? Qulqullummaatti jiraachisuudhaaf amanamummaa ofii keenya Waaqayyoof adda baasta. Kanaaf qulqullummaatti jiraachuudhaan akkasuma amanamummaa ofii keenya eeggachuudhaan amanannaa keenya akka ta'utti eeggachuu, amanannaa keenyaaf kunuunsa gochuu, Waaqayyoo isa amananne isa amanamaa kanaaf nutis amanamoota ta'uutiin nutti jira. Namaaf Waaqayyo amanamaadha. Dubbiin isaa kuni dhugaa ta'uu isa amansiiseera jedha. Waaqayyo waan dubbateef amanamaadha. Isa dubbate raawwachuun amanamummaa isaa mirkaneessa. Nutis wanta dubbanne tokko hamma nuuf danda'ametti dhugaa dubbachuudhaan, wanta dubbanne tokko irratti argamuudhaan, dubbii Waaqayyoof amanamuudhaan, akka Waaqayyo irraa dhageenye kanatti jiraachuudhaan
nama naannoo keenya maatii jiraannu gidduutti biyya jiraannu keessatti gaa'ela keessatti amanamummaa murteessaadha. Waajjira hojii kam keessatti dhaabbata hojii kam keessatti amanamummaan baay'ee murteessaadha. Kanaaf nutis amanamummaa ofii keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Qabxiin arfaffaan Waaqayyotti gammachuu qabaachuudhaan amanamummaa keenya akka ta'utti eeggachuu dandeenya. Waaqayyotti gammachuu qabaachuudhaan. Ifama isiniif hin kennines hammaa'ee amanamummaa ofii keenyaa eeggachuun asuma faarfannaa 37 lakkoofsa 3 irraa amanamummaa keessa eeggadhu jedha. Amanamummaa keessa eeggadhu. Biyyuma keessa nagaadhaan taa'e amanamummaa keessa eeggadhu. Ila warri Waaqayyoon amanatanii qabxiiwwan kana beekuutu nutti jira. Amanamummaa Waaqayyoo biraa argachuuf Waaqayyo isa amananirraa gaarummaa qooddachuudhaaf nu barbaachisa akka ta'utti jiraachuu. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maal lakkoofsa 3 irraa amanamummaa ofii keessa eeggadhu jedha. Qabxiin arfaffaan egaa Waaqayyotti gammachuu qabaachuudhaan. Yeroo akkamii yeroo hundumaa. Kutaa kana namni hunduun beekan dubbanna. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deebiinaan jedha gammadaa isaa Phaawulos jedhe yeroo hundumaa gaafa mijates gaafa mijannes. Egaa gaafa jallootaaf jireenya tole gaafa sittis bade haalli jallootaa sun siin haafsisee siin jireenya kee gaddisiisin gooftaatti siin gungumsiisin. Kanaaf yeroo hundumaa gaafa toles gaafa hin tolles gaafa gammades gaafa gaddites yeroo hundumaa gooftaatti gammachuu qabaachuudhaan amanannaa keenya kunuunfachuu fi eeggachuu dandeenya. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Inni shanaffaa Waaqayyotti of gatuun yookiis Waaqayyotti koluu garuudhaan amanannaa keenya akka ta'utti eegganna. Waaqayyo waan hundumaa keenya jennee haala keenya keessaa baanee guutumaan guutuutti gooftaatti of gatuudhaan amanannaa keenyaaf kunuunsa gochuu dandeenya. Macaafa faarfannaa boqonnaa 55 lakkoofsa 22 irraa nan dubbisa. 55 lakkoofsa 22. Akkas jedha. Wanta yaada sitti ta'u Waaqayyotti gatii dhiisi. Inni akka ati hin kufnetti si irkisa. Maal godhi? Wanta yaaddu sitti ta'u Waaqayyotti gatii dhiisi. Inni si irkisa. Waaqayyo duratti gab jedhe obsanis eeggadhu nama karaa isaa wal qixxeeffatetti ni naafiini jedha. Karaa kee Waaqayyotti kennadhu isa amanadhu inni siif raawwata. Waaqayyo gooftaan warra guutumaan guutuutti isatti of kennan inni na gargaara inni waan hundumaa godha jedhanii yaada fi addurraa adda ba'anii isarratti of gatan hiyyeellaasisu hin gatu. Namni Waaqayyo namanatu gatamee hin beeku. Namni Waaqayyo namanatu hiyyeellaa hin beeku. Kanaaf atis akka Waaqayyo si hiyyeellaasifneef bu'aa amanannaa keetii argachuudhaaf akka ta'utti amanannaa kee eeggadhu. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Qabxiiwwan dabalataa nama Waaqayyo namanatteef Waaqayyo maal godhaa yookiis namni amanannaa isaa akka ta'utti eeggate maal argataa? Yeroon koo waan deemeef ariifadhee tanan dubbadha jechuudha. Qabxiidhuma isaanii gooftaan sinaa eebbisu. Namni Waaqayyo amanatee amanannaa isaa akka ta'utti eeggate tokko kufaatii oolcha Waaqayyo. Warra amanannaa isaanii akka ta'utti eeggatanii Waaqayyo kufaatii oolcha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo warra amanatan yeellaa hin beekan. Macaafa faarfannaa 125 irrattis hin dubbata. Warri Waaqayyo amanatan akka tulluu Xiyoon isa hin mitikne isa bara baraan dhaabbatuuti jedha. Warri Waaqayyo amanatan hin kufani hin mitiqani jabina qabu humna qabu. Kanaaf warri Waaqayyo akka ta'utti amanatanii kufaatii oolu Waaqayyo isaan oolcha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Daani'eel boolla leencaa keessatti darbatame. Gaafa otoo inni hin darbatamin gaafa murtoon itti godhu Waaqayyo murtoon irratti ta'amu Waaqayyo amanachuusaa Waaqayyoon kadhachuusaa itti caalchise. Murtoon sun gaafa irratti ta'e boolla leencaatti darbatamus amanannaa isaatii fi kadhanni isaa irratti of gatuun Waaqayyo irratti of gate isa oolche. Kanaaf warri Waaqayyoon garaa isaanii guutuu amanatan kufaatii oolu nyaatama oolu. Haaleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Atis ooluu barbaadda milkaa'uu barbaadda Waaqayyoon amanadhu amanannaa keetiifis amanami amanannaa keetiif kunuunsa godhi Waaqayyo warra akkasii oolcha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Warri Waaqayyoon amanatan gatamanii hin beekan jedha. Lakkoofsa 25 asumarraa dubbifadha. Dargaggummaa argeera dulluma biras ga'eera. Garuu namni qajeelaan otoo gatamu ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otoo kadhatanii ani takka argee hin beekudha Daawit. Waan nyaatan dhabanii argee hin beeku. Warri Waaqayyoon amanatan qajeelonni takkaa badanii hin beekan. Jallootaaf warra jireenyi yoo mijateyyuu qajeelonni boruu hin badan gammachuu qabu ulfina qabu. Haaleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ejjannaan nama Waaqayyo amanatu jabaadha. Ameen. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Inni lammaffaani dhugaa isaanii baasaaf. Waaqayyo warra isaa amanataniif maal godha? Dhugaa isaanii baasaaf. Dhugaa warra Waaqayyoon amanatanii
nama fuulduratti illee amanamuu dadhabu waaqayyo fuulduratti amanamaa waan ta'eef dhugaan isaanii hin baafu. Dhugaan warra waaqayyo nama amanatanii dhokatee nafu. Galanni Kiristoos haa ta'u. Milkiyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 9 dubbifadhaa. Inni itti aanu lafa dhokatanii waaqayyo isaan mul'isa. Warra isa amanatan waaqayyo lafa dhokatanii isaan mul'isa. Kutaa kanarra deebiin dubbisaa. Lakkoofsa 6 qajeelummaa kee akka ifaatti jedha. Dukkana isaanii barsiisaaf inni kun. Waaqayyo warra isa amanataniif maal godha? Dukkana isaanii barsiisaaf. Inni qajeelummaa kee akka ifaatti dhugaa keessa kaaduu saafaatti bakkeetti siif hin baasa. Dhugaa keessiif hin baasa. Dukkana kee barsiisee dhugaa keessiif baasa waaqayyo. Kanaaf isa amanatti gooftaa duukaa jiraadhu. Warri waaqayyo amanatanii bara baraan eegumsa qabu, bara baraan milkaa'umsa qabu, bara baraan gargaarsa qabu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiin. Sagalee kaa dubbifadhaa. Afurri qulqulluun hiikee sinaa barsiisu maqaa gooftaa Yesuusiin eebbaaf ta'a. Baay'ee sin jaalladha sin kabajaa. Video berarti hanga walitti deebinutti ayyaana fi eegumsa gooftaa keessanaaf tura.